Garuu immoo amma ni dhukkubame stiil amma dhukkubsatee namaa irra jiraami. Namni bira jiru sun bari yaa Usraddiin xiyya barra xiqqoo beeta maali beeta tokko kana bute wallahi ana ma khani waa takka hadiisaa fi quraana illee akkas keessa diippiliin beene garuu maajoriitii warraas gubbatu dubbatu kana arkee waan ganna qabu tokko jira mee qoyayyee waan dubbachuu barbaadu san beeki yaada xiyya firiidama ta'uun hin beekaa garuu isinumaa je'ee waan na qabu takkaa jira obboleeyyanuma kanaa je'ee amma maal fakkaata beeta yoo xiqqoo dongori tokko boruu mameellee an je'eetiin ture jaanii harka baasu takka nagarree akkas irraa fakkaate obboleessa kiyyarraa saniifin keessatti dhorkee malee hammeenyaafillee miti jamaalan naman kabaju yaa bada wallahi anis amma dura sitti hedduun akka namaan jaaladhu keessaa tokko laal waan isin jettan hundaa waan isinii ol ta'eetimi jaran anis numaa gadi malee isinii ol miti. Amma Jamaal yoo boru inni gabbee kana jee Abu Sabra Diinii fi Hamzaatu kana irra jee. Tanumaan dubbachuu deemaanu. Assalaamu alaikum. Laal maaliin jechuu fedhe? Assalaamu alaikum Ustaz Jamaal. Ni dubbataa koo inni dubbataa ni fitan. Mee takka salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Laal Ustaz Jamaal kiyya atumaan dhingatti gaafa obboleessi keenya eenyu murtii guutuu tokkos ta'elleen aboo obboleeyyan keenya kan namoonni godina ajee gorsuu ture. Haa waan argaa. Bayaantunii fi dubbii murtii guutuutuun tokkuma. Gaafas illee sumaatu aboo murtii guutuu kana ittiin jajjarina namni kun jechi namaa badaadha. Arrabni kun lafeen qabu lafee nama cabsa jeesumaa gorsuu ture. Tanaafi namni maamma bayaan kanarraa muftii qabdaahii wanni irra namni jeetan ammoo. Kanaaf ijoolleen darasaa ol jalaa fuute jaalal munoo amma ragaa harkadhe ilaala. Nawabsi baroo takka nawabsi laa bakka darasaa san deesi baroo. Wallahi amma Jamaal irra roorrisu jirtan saahiba kiyyarratti roorrisu. No dis Hamza koy. Wallahi amma sammuu daafiitu deeman. Hamza obsaka. No takka obsaka. Chiiftanii kanallee hucciiftan. Daal Khalido. Hamza koy. Koy carana kan nigaa. Hamza takka carana kan nigaa fi Khalido. Usati. Laal Khalido. Tokkoffaa laal jarana waan darasaa wajjin wal qabattu kana jechuun isin akka yeroo carraan isinii kanname itti fayyadamuu dandeessan kunumaa rakkinan qabu garuu ammoo dubbiin bakka sanii miti kan akkasin naa hubadhaa nuti nama kaleessas waliin jiru warras waliin jiru waan akkasiitillee wal jiddu hariiroo akkasiitillee hin qabnu haqiiqatti kana isin hoggaa carraa argattan ammoo itti fayyadama. Waan amma obboleessi kiyyajee kana waan kaleessa murtii guutooti irratti akkas jechaa turre teerrama akkana jettaadha. Wanni murtii guutoo waa wallaalummaan argame garuu tamaamma bayaan faallaa kanaati ammas tamaamma bayaantu waa yeroo lammaffaa waa yeroo hedduu nu deddeebiteen jee waan akka ummata Oromoo qofatti osoo hin taane keessattuu akka kutaatii fi akka islaamummaatti illee nu qaanfachiisu taatee waan deddeebiteefin waan kana gajjabeessee akka kiyyatti dura dhaabbadha malee wal dhabdee dhuunfaa yookaan waan akka namni jedhu kanaatii miti kun nu hedduun jirtu dabalataan mallee laal. Amma isin akkana jettan obboleessi keenya ni dhukkubee akkana maali jettan rabbi haa fayyisu nam tokko dhukkuba namaatiif hin gammadu garuu ammoo boruu gabbehee gaafa isinuma guutuu walitti qabee dhukkee isinirraa kaase Abu Sabraddiin Hamzaa Shajjaabir badhoo isinuma hanga kana isin hin dhiibne beeka fitaddeen. Nama boruu illee izni goonee fi jiran jira kun qabu. Arrani dhukkubee boruunaa rabsetti furda Jamal Arrani dhukkubeeti kaleessana boruunaa rabsetti furda malee. Taarraa tana boruwwan dhibdee sanii ni miti kanaa rabse boruunaa rabsu danda'alma namaati. Sanachuma dhiise. Saabticha tokko dhibee taa kaa amma gulmutaa jaanii nuti. Niin beekaa sanachuma dhiisiin jedhu fakkeenyaan taane waliin nuuf fidinee deeru adis. Lakki saabtichi kun uummata kaan bira dhaqee maal jechuu ture. Mee sirriitti himaa gaa isin beektan hin beenu. Lala akkasillee miti agatti Hamza fakkeenya san naguruu deemtan natti fakkaata akkasillee miti. Ati miti. Deem akkas sanaan deem. Kunoo laal saahiba keenya kuchiiftan waa hunda firra fudhata amma akkamiin ta'an. Lala. Anasiin jiraani kan amma gara furmaataa deemaa na dhiisa. Wayi lama hasaarra laa ilaaha illallah. Obboleeyyan nama dubbii amma Abu Sabraddiin jeesanii nama karaa dhiyaatu sheekontaa jira. Khalid waan bareedaa sin jeete. Khalid waan bareedaa sin jeete Jamal Ali osoo hin beekne Hamza osoo hin beekne dubbiin karaa obboleessa keenya kan karaa agartee boofataa sana akka deemaa jirti.
akka nama gartee isaan buufata godhachuu jiru kan fakkaanne karaa san diizoon Laki bartaata gurbaa barfinneeti ziqay. Meeqoo akkasii miti hin finne Hamza hin finne. amma atummaa Ziqeetti aanee eenyutu meef naa qaba. Ziqeetti aanee nama afuriin jeebaran nama afur naa kanna. Ni jirra kaakun waanis ni jira na dubbise way. Lama. Jamaalis ni jira. La. Calalle. Ni jira jechuudha. Wallahi. Reefoo akkasii jechuudha reefoo ni jira. Akkasii Jamaal. Milikata raqama waahidi jeewu. Abooniin jiraame raqama tokkoffaa garuu ulaagaa waa takka isin kannachuutiin. Nurraa dhiisi bakka dhiifadhu. Noon akkamitti dhiifadhaa motoratiin hayi. Nurraa dhiifadhu. Aboo amma kaltii nurraa dhiisaa gaaboo. Wayi. keef calalle ammaan tana adis ta gargaarsa ulagaa umri banuuti. Amma mee ayee. Awoo baga wala garree ayee wallahi mootummaa ajaa'iba. Obsaan kana obsaan isiniin atin obsaan gidiramta soo taakatti bar carraadha naa kannuu diddanii uummata keenya. gargaarsa baramaati tabiraatti kutin. Ani hogguma dura reefuun tana dubbannuun Abu Sabraddiin Hamzaa Sheekaa waatsaappii kiyyanii qabdanii immoo garuu wanni warra Israa'el kan addunyaa irratti uummatarraa ittiin adda godhe naasuu namaa dhabuudha. Ani bara meeqaa wajjin dalagee beekadhu uummata kana wajjin dalagu. Ayyee bakka. Amma itti san bira qotichuutti. Naasuu namaan qabanii mormi irratti isin fudhatanii amma inumaa gargaarsa dabaluu qabna nama lama ollaanuudhaaf deemna nama tokkoo miti. Maaliif obboleeyyan keenya ollaanuu deemna gargaarsa ol wayyeessuudha qabna. Makaani kana harkaasii qaba. Nama kaanii harkaasii qaba. Namaaf. Komentiin irraa Hamza. Komentiin irraa. Gunani qabame jeemma Jamaal. Laalaani qabame garuu hamtuutu facaadhaan jiru. Laki obsaa haasoo isaatu kana. Yoo jaran haasa'u mee badoo nama afaanitti kutina obsaan haasa'u obboleessa woomana jaalatuu fi maal taatan wayi. Akkasii duuba amma nurraa dhiisaa kan duuba hangaan fitadhu. Hangaan fitadhu mee obsaaree. Fitadhu ayyaa Sabraddiin kiyya fitadhu. Awoo rabbi ijaa fakkeenyaaf namni kun yoo dogongorellee badiillee yoo dalagallee dhukkubarra wallaaluun garuu gaarii miti. Nama du'ee du'arra wal qofluun taanu obboleeyyan kiyya wallahi. Yoon aan booda akkanuma yoon aan boru dogongoree daan aan dogongoree mudadhee akka malee ta'e akkanuma narraa qofaltan jechuudha. Boqaan fadhaa wallahi laziib. Arra isaa boru abbaa ta'e hin beenyu namni tokko dhuma isaa beeku hin jiru wallahi. Abbaan fedhe dhuma fi hin beeku. Tokko booddee keenya hin beenyu. Rabbi hundi keenya kaatimaa nu haa tolchu. Arra sirraa kufee ni tol jennullee jechuudha. Kanaaf namni rabbi isin laafise namni lamanii jira namni na gargaara. Mee namni biraa? Injiru jechuudha. Dirri kun hundi dhaggeeffataa fi kanuma wanni jechuudha dhufe jechuudha. Nama afur feetaa miti. Nama tokko na harkaasii qaban saayiba qiyyaas jala Fatiin dhufee jira saamni qiyya. Fatii takka ayyaa nama booda yaadan jijjiiruun fadhu fatiin irraan fuudha. Ziqee lama Hamzaa sadii nama tokko si bira jira. Na bira jira afur. Obsaa no. Assalaamu alaikum. Obsaan hin qabaadhi si kaawwanni isaatu. Waalaikum salaam. Awoo obboleen kiyya islaama waan takkaan dubbachuu fedha. Oke burqaa kiyyattis. Nuti warri miidiyaa irra jiru kun gizee lafatti nama hawaasa keessa deemnus waanuma dhageenya beektaa? Akkasuma akkasuma. Wallaahi har'aan tana wayiin dhagoo ture. Bakka jireenyi nu rakkatee jira. Islaamummaa irraa baanee yoo beektee taanee as deebinee ni gargaaramnaa waan jaamu. Wallaa. Ani islaamaa hin kijibu. Nama lama akkas waliin jiru hin dhagee. Yaasiin. Hin qabin afaanitti Hamza afaanitti hin qabin haa dubbatu. Hin qabin afaanitti haa dubbatu. Anis tanaan na keessa jira. Baay'ee. Yaasiin waan har'aati hojii ol qabatu moo waan Maamad Baadanii hojii ol qabatu moo nama biraati? Bakka amma haa dubbaddoon. Dubbadhu. Ammumaan harka keessaa fudhadha garuu. Waan akkasii santuu deemu jira. Ammaasii waliin ani isiniin jiru jiru. Fakkeenyaaf namni tokko gizee moodernisii ta'e amma Qamar Yusuf artisti Qamar Yusuf gizee dhageeffattan maal jaa ana hawaasa kiyyaa fi mooderni taa'aa jaa
sijaaraa fi jimaas hawaasa keenya duratti hin dhuguu hin qamoo uffataas uffata bareedaan uffadhaa jira. Fakkeenya hawaasni akkanarraa fudhatu. Akkasuma akkasumatti. Saniifuu namni tokko gizee amantii nama barsiisu ammoo fakkeenyaaf darasaa ijoollee quraana barachuudhaaf haadhaa fi abbaan irra laffaanii qaariyaa teessee nyaata qabbanaa nyaattee siigalee kan namni arrabsu. Kan nyaata bulee kannaniif qaraatee quraana kana ilmi tana barattu hedduutu jira. Gaafa namtichi guddaan kun ammatti akkana jiru dubaree ijoolleen tun maal irraa banatti sammuu keessaas kaayedhaa taakka jira. Amma fakkeenyaaf isa rabbi isaa fayyisu jechuudha. Haa ta'u immoo sigalee maaliin isin jechuu fade akka nama tokkotti sanis maal irraa baratti kanas nuuf wanta ijoo hojjan. Habiraan maasii dubbii kiristaanummaa kana fudhadhee kana eega tiktok isaa kutee moo sigalee namni maraate yookaan kaan ammoo namni dhukkubsatu bar silkiin fayyadamu adeera kiyya qaali sigalee yookaan kaan ammoo namni gosa qaba gosti isaa qabdee yookaan kaan ammoo ilmaan adeeran isaa qabdee hidhu eega gosti dadhabde booda ummata oromootti ilmi gidee si dhalate kam jaan ka biyyaaf ta'u haa ta'u ka gosaaf ta'u haa ta'u ka gosaaf ta'u baatu horra isaatiif ta'u baannaan hamataa isaatiif ta'u baannaan kashafaa ta'uu jettu Oromoon duree fiiftaata. Amma maamma bayaanii jeemo nama karaa deemuu je. Nama karaa deemuu jira. Duuba nama karaa deemuu fi dibdee isaa maal tolu fide yaasin kiyya. Obsi waan dhaabbadhu baddo baaloo irratti kennaa kaasa. Dhugaa dubbadhaati gargaara. Gargaaruu haa fixatu. Haa fixadhu. No. Infitatin. No. Ajinda kan jalan badi. Hamza ajinda mana ketine ide mone disabi. Ni ne kenapa Yasin? Bakka. Wani jiru jumale. Yasin. wallahi nutuma qaysattu ijoolleen teenya wadir tabatu jira rabbi sodaadha qaba kanan ta'inadha wallaan fi balagummaa maal tole fide balagummaa ni qabayenne in kaanne mucaan balagummaa ni qabayenne jecha kiyya bar amma karan namurtan faallaa keessatti kabajamu Hamza hay maal jechuun ni kabajama naams Jamal igo bawo si Jamal anta kasi amalo dibade me kugoromo igo mata ka to fuli sati rabbi zadu la zikai ajemtu ajenta la دابي بوت خيانة ما بدنا أنا أتبرنا ما الميخ برتي جرو قد بدو بليس وكرم المي برتت بالله عليك وأنا كان أكثر مرة أقول إيه نيو أدودك أم قرم خيانة مو دبو جرا والله لكن زكاي يدي سي خبجانا عبد الله تنا بدي أبدو لي سياسي نافي تدوير لا لكي سنة يا جساتي متي انفتتو يا جساتي متي واني سجدو جرو وانت كاتي لا لكي ياسين واني ياسين ديكور جرو وان براسون تين هدي جمال علي يتون دبو جرا خراج بابان كانوا بليسو هدي تيجين دبچو جرا هاسوني خيسر لمان توكوتي ها نوتي ني غرغار خرا فرما ديبنا وغرغار ساتي خنتو نفنوتي هاركه خيسا فردو خيسا بي بوي بقى يا زكاي كي يا ني غرغارن جن مرات نم ستي ياسين لكي كان خرف متا ديما حمزه وان كان يون اوكي ديفم وكانا انا ديفم سنغافا تايه حمزه من لكي ياسين ديفم غافچون قبض لكي لا غافچون قبض السلام عليكم wani bai kamu da mas wana kana de mu jira yasin je kana ayye ko baka bada da male inne kana jira le directly wan dubatana tifakato ta husgaru amman ta ajandan akamiti wallahi na da male akamiti malaga gurraf namni je le ninjir wani bai kamu da wani tiba ko dinta ya jira kan yambe ne ga an dubbita karamni gize sentence de khanu hima sa digize fite wan namni sande mu fiye ko qabda wan juru jol fakate ila man ta tenyo le gefe jura mti sigale kana wan kana nuti ni gona ebola se kan yakina da bande ga namni ga dabbatu duga khati kan dabbanne o la ona daga wan wallan sai isaftahu de mu khaisa waso gufu tintani dabbacun sai mama bayanu gargartan sigale وهو مثلا راو اسمع ومثلا راو اما جمال علي ما اسمع راو بيجي سنه كذا دابتون شي ماما بيان غرغرس يس وان جرو كانوا ما بيكدا duga khati tole waan bare amma gadim Hamza kan انا gadim bude انا من كم كم تو كويو نغافته انا كان تو كون نغافتين
قصي أنا قبّا أنا مجرو في خجالة جروس بيعه نمني أن سرا من أخذ راح بجاك أبو في خلين سنرسي في شيء أبو صبر الدين رجال نجرو بيعه قرو يوان نجرو مالي أوجا نمني تكو يو والكابمو أبو صبر الدين أبو رجنجي يو أبو شو أبدي تنا أنا برا تورا كوبرات يو إني أتيسي كابمو الدبي أنا برا تورا كوبرات Tola zikaya Siin gatu jedhu ture, muratte Hamza ayyama gaafadheetiin takka dubbadhee gabbu'a galatoomi waan amma dura na Laki hafta carraan kiyya hafta dhu kanaafu jara keenya dhagee akka itti oraal waraabessi sigale ka'anaa kamancaa fudhatee jala diigerra heegaan dhokodde as jira jee na himee na aarsaa jee sigale namni tokkoon isa waan kana godhe osoo hin ta'in wanni kun godhame gurbaan amma duraas rakkoo qaba namni dhugumatti rabbii sodaatu ka rabbi beeku ka if beeku waan inni jee kana hundaahuu hin jiru yoo dhugatti namni san kitaaba baratee jiraate kanaaf rakkoo isaa ta'e bartiraas osoo dubbachaa jiranii haalaataa inni keessa ture akkaataa inni rabbiin nu qabeessi jechuu jiru warri hojii ta'an wajji baratan wajji jiraachuu turan osoo isaa kana himuu jiranii dhufanii waan akkanaa gubbaan jechuun hin barbaachisu akka nam tokkotti kanaaf wanni isaa godhamuu qabu maali Abu Sabraddiin kan nu deeme kar tokko nu luucee seenneen haa wallaa namuu jee wallaan san irratti walii gallee sigale deebinee asii fiichi qabnee dubbii mannaaguun akka waan gartee waa hundinuu isa biraa taatee yookaan inni fedhee godhu jiruuti. Duragaa namni tokko akkamitti matummaan isaatu osoo dalaguu barate jechaan waa'ee maduran dhageenyi siraa dhagee beektaa kitaaba tichi qabee kitaaba keessaa dhugaa dhabee namni bitee jee كبخاري مسلم كبتيت أيام ذا جابر يجوز فيلم هم ذا جابر يوجين فيلم دين رت نمني قصك كتوي قرتي كتاب بخاري مسلم جي حديثه دبزو بيجي زي كنا جي أنا فيا كبنجوني أكما أبو صبر الدين جي نمني يو وان كان تجير ما شوفيتن كنو هوجن سنة ما نورو نبيه خا قرتي نورو إسبيه خوارة بيه خجرة خناف وان سنتيف Oggansaa gartee karaa Abu Sabraddiin tunu luucee sun luucoonaa jennee jirra. Kana hojii jirtan karaa sanitti luucaa yoo ammoo gartee karaa biraatiin jenneettan asiin warra nuti isa gargaaruu deemu warra isaa jiru akkasii kar tokkotti wal baafne yoo waan kana gabaabsine obboleessa keenya irraallee yoo qusanne bareedaan fakkaata guyyaa garii gartee yoo mul'anaa wayoo munaaleenaa ittanii misaa arabni gaafa kan. Sigale namatti waan kun itti boodaanuu fi namatti asitti aanu haga booda waan kana gubbatti baanee dubbannuuf rabbumaa beeka asitti illee dheereeffama akkasiiti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ani Abu Sabraddiin keessaan qunnamee asirratti illee akka walitti muufanne Hamza mana keenya hoggone pilis mana hoggone. Tole akki goonu. Kitaabuma gabaabaa tokko ture Hamza takka inni dubbadha gaabar si qayyuma eegaa turre zaa takka sharii Bukhaarii ni dubbatta Habibi ni dubbatta. Tole akki goonu. ابن ماجه 60 سيده شيخ جمال وفد ويكون جلال جمال كان يقول في an sistemni naaf hin galle bakka naatu balleesse yaa لا لا كي قولوا من أجي فردا جرب جرو ولا ما قبلنا يا ولا ما قبلنا دبي ماما بيان وبليس خيني عبد الرحمن تبيرا جرا وهندا أدفت أني أجر ريلومي نمني قرتي gargaarsa waan akkana isaa godhuuf osoo hin ta'in dawaa just dawaa sheekha bira ugaa geessan waan kana qofa barbaadna kanaas namumaa hin jenne nuti nama sanillee waliin geeyannee jirra dhume maama bayaaniin maraatee nu gargaara isin hin jenne maallaqa guurraaf jenne hin jenne wanni takkittiin nuti isinirraa feenu please arrabuma qofa irraa dhaabaa walirraa illee arraba dhaabaa hangas dhumte dubbii deeqaa lama qofaan fudhadha Hamza kiyya waan xumuraa gadiin bu'a Hamza manni kan ka'e mana nama kofee ol qabuudhaan beekamu
tokkoffaa garuma fuuldurattuu ammas ta'e garuma fuuldurattuu ilaalcha mana kan keetii kana sirriitti yaada siin ja'uun qaba. Wanni hin jechuu barbaadu yaada kiyya kanumarraa xumuraatiin isinii hima. Ammoo yaada kiyya hoggaan dubbadhu waa guggubattanii yaada naafaanitti maayikiin banatinaadha. Waan kana jaran laal Hamzaa Shejjaabir fira qaba, obboleessa qaba, abbaa qaba, adeera qaba, nama irraa dhalate qaba. Nama itti himan dirqama dhaga'uu qabu qaba. Rabbi itti himan namaa dhaga'uu qaba. Namni akkanuman lafaa ka'eetuma gartee tiktook irra maraata jettanii fiddanii walumaanuu maraataa nu gootanis hin jiru tokko yaada kiyya kun tokko naa qaba. Inni lammaffaadha ammoo laal isin hin guggubin jarana yaadni kiyya kun waumaree rabbi jaborotti dhufuu ta'isanii namni kun nama qaba, namni kun fira qaba. Namni fira isaa sun ofii isaatii maraatummaa waan mataa isa dhukkubu kana dadhabee wallaanaaf yaalii isaa tana dadhabee akka Oromootti mucaan keenya ni dadhabnee jee isiniif fidatee jira tokko naa qaba. Lammaffaa isumaa akkana miidiyaa irraa godhatu kana warrumti isaa sunuu kagartee maraataa ja'anii gadhiisaniif isaanummaanuu fira akkamii warra akkamii yaada kanas asuman naa qaba. Ka irraa xumuraa ammoo eegani dhukkuba jettanii mee jarri bira jiru kun akkuma walii galattu bilbila kana irraa fuudhaa, feesbuuka kanas irraa gubaa, tiktooka kanas irraa gubaadha. Oromoon tun akkan gargaarre laalaadha. Haa fayyifatanii Oromoon. Irraa fuudhuu kana ittiin deebisu. As garsiis. Maktaba isaa keessan kaayini keessa qaaddu. Achuma ta'uun ta'u keessa qaaddu. Irraa fuudhan waa hundaa absir. Silkii isaa lachuutu harka jirti laa. Maashaallah. Okay, maashaallah. Maashaallah. Okay, wanta kan dubbadda. Hamzaa kee dhiifama naa godhi. La. Abdurrahman kun reefuun tana Yaasin mee obsi Hamza. Obsi. Ni dubbadda obsi. falmata abdii qopheeti laa namni kun. Irra guddaan ni beeka jeetii yaada. Kun olaalchiisu jira laa inni ilaala mala. Rakkoon qabu saumaa saacii sanii haa fita tokko Yaasin. Hamza. Jamaal Reefuun tana gizeenni. Hin fitanne badoo. Bitadhu gaayee. Naafaan qaba. Yaanni kiyya kan irraa xumuraa kan hin jechuu barbaadu. Yaa badoo akka ati maamma bayaan kana gorsitu san si jala taa'e sirrumatti si dhaggeeffadhaa beeki wallahi. Laayivii ati irra seentu si jala seenee kan hin seenne immoo akka ati reefu dhukkeen irraa kaasuu feetu kanaa miti. Hamzaa Shejjaabir ati maqaa keetis mana kan keetis sirritti eegiin siin jee waan kana gajjabeesseetiin si dhaamammas manni kan kee gara fuulduratti illee nama rakkataan irra gargaaramu. Waan kanammoo waan amma maamma bayaanii wajji wal qabatu kana dura gartee gargaarsa jettanii uummata dubbachuun duratti qorannaa sirritti qoradda. Mucaan ammallee gargaarsa namni jee hin jiru. Wanni beeku qabdu mas. Gargaarsa namni jee hin jiru. Lakki isaan miti. Hawaasa illee akka isaan irratti negatiivii fudhatuun godhin garaa jamaar kiyya. Maaliif jennaan gargaarsa hin jennu. Nama afur keef qabu ja'aniiti. Abu Sabraddiin illeen akka wanni kuni karaa hin bananneef namni osoo gargaarsumaa huja'anii asirra dhufanii ani mana cufadheetiin bahuu deemaa bara. Bakka duuba osoo beekuu dhagoo jiru. Gargaarsa eenyu jeeqooy. Namni afur illee dhiisaame yoo namni afur sun garaa nama gube dhiisa. Khalaas. Salaamu alaikum malkan gaarii qabaadha. Lakki Jamaaltu jee barra. Lakki. Baddo. Mee ati fakkeenyaaf wayiin si gaafadha. Ati gizeen safuu kee yookaan kaan ammoo waan ati balleessite seela gabbaaseen nama keeti moo yoo nufi waan san sii dhoosee nama keeti mee akka rabbii dubbadhu. Akka hawaasatti yoo safuu xiyya gabbaasa moo. Yoo nufi ajaa kee sii gabbaase moo yoo nufi ajaa kee sii dhoosee naan fira keeti. Yoo ajaa xiyya naa dhoosite rabbiin wal sottaraa jira. Maashaallah ayee Abdurrahman kana reefuun tana gizeenni liivii itti seeneeti Sheekh Maamud Bayaan kana mucaa kana. Irraa cufii jennee kadhannee daddabne isaa rabbi irra maarree jee afaan safuutiin okay gizee kana liivii irra seenoo honni kun sirriidha. Yaasin dhaabudha wayin isiniima nama tokko qofaaf bira ture okay gizee san. Abdurrahman qofaaf bira ture gisan. Nama dawwalatee yaammatee bara Abdurrahman mee baay'ee waan kana dubbadhu. Liivii seeneetiin nama dawwalatee yaamma. Isi waan kana naa Haasawaa isaa kan liivii irratti uummata dhageessisuun sirrii miti jedhu. Duuba yaabbileessa ilmi nama kun jaayyoo qaba. Lakki wooma gaafachuu qabu gaafate wanni ajaa'ibaan jiru. Laala waan tokko jira. Mee goota kana dhageeffadhaa goota qobsaa. Wanni jiru bakka amma mucaan taa'u jiru kana falmataan taa'u kana kursii irra ta'a gurbaan.
yoon sagalee dubbadde narraa beeydiif naan jechuu jira mana kiyyaasii galtee namni namni takka mana keessa hin jiru. Ulaan danqarri inni ulaa danqaratee taa'u jiru qorqorroon sin ajaa'ibsiisa akka nama waraanni itti dhufee fuudhuu deemuuf irraa eegu jirutti si galtee yoo alaa waraana dhoyte asii eenyu siin jeesi gabbaa. Yoon an dubbadde na dhorkaa yoon an silkii takkallee dawwal nama ilaan kaafne hanga eegaa mana kana dhufee jechuudha. Si galtee cal jeetuman bira ta'a akkaan godhabeeti yoo miidiyaa sana duratti chibee na dhorkan maasa sin deemin kaawwatu nan jee. Warri si gala ture ni arkee jira jechuudha. Asiin gamana beef irraa agarsiise misbaa Usmaan warra harka akkasii jiru adaree sana jechuudha. Tanaafiin akkasii agarsiisee keessaan lakkoofsa kiyya ergee fi falmataaf di qopheeffaa achi asin na dhufanii nama saddeet jechuudha. Waliin qabnee harka duubatti hiinee miila hiinee keenya akkasii taa'u jira. Hanga ganama warra isaanii dawwalluu jennee. Wanni ticha akkasii qabeef kophaatti jetti qabee nama dhudhuu hin danda'an. Miseejiidhaan maaliif nama fitti yaamin? Miseejiidhaan maaliif nama fitti yaamin? Maaliif nu hojii haasa'e? Nama as keessa jiru inni qaba lakkoofsa isaa Liivii seettee nama yaamte. Liivii seettee nuti hunduu nama iyyuu arrabsu ture isa. Ati miseeji nama. Laki amma tanatti lagi. Zikai dhiifama. Mee asii maal jette eenyu arrabsu turteette? Manni maama bayaan duraanuu kakuu baree. Quraana rabbii kanaan kakadhotillee. Namni isaa arrabsu ture. No. Quraana rabbii kanaan kakadhu. Manni maama bayaan duraan kakuu baree kakadhu obboleessi. Mutirraan gootu giseenni waan hin taane dubbatu. Islaama yoo dhaga'uu baate namni mutirraan gootu sadhugaa walitti himna. Ni jaalladha. Yaasin of jamman tana Yaasin. Laal wanta kaan siima. Laal kitaaba kana rabbii agabuu naa dabarsuun naaf imaama bayaan firummaa walitti hin qabnu rahimummaa walitti hin qabnu waa takka walitti hin qabnu islaamummaa yoo ta'e malee. Naaf inni harkaan akkam nagaa jennee wal dubbisuun arraa fi guyyaa inni booniyyee hiiku bichaadha. Gaaf sanis bira dhufeetiin haadhaa fi abbaa isaa miila mataa isa dhungachiisee isa kana jechuu aanummaan ati ilaaltee gartu kun du'aa itti gooyisaa oolee rabbiin mataa gargar qabeessaa fi isiisan illee akkasii asii fuudhanii ijoollee kochiisan. Amaanaan anjaaniin dhadhaamu warri isaanii kun hawwataa irraa hin kee dhufe amma galgala kanaan si galtee ammallee akkuma gaaf sanitti hin gorsayee akkaan dhufeen arrammoo warraa fi ta'uyyii sanii garaagara. Walitti yaadu tochiifisa miidha. Harki isaatu cabaadha ammaan tana otoo girgiddaa kanatti iftumuu si galtee warra as dhufee kute warri isin beektan Munashid Ibsaa fa'aa Munashid Misbaa Usmaanii fi Ibroo Doogu Shee Usmaan Durrii biraa yeroo hunda lallabaa oolu tiiktook irratti dabarsaa oolu isa fa'aa gaafadha. Akkasuma falmataa abdii qophee fa'aa gaafadha. Yoo isaaf durumaan wajjii harka keessaa qabaatee tarii yookiin immoo yoo inni kun isaa wajjin duraan hariiroo waliin qaba wal dhiyeenya qabanii Lakki Abdurrahmaan Fayyisaniif osoo hin taane Yaasiin gissan silaa akkamittiin qabaniidha akka qabuu hin dandeenya kun himteen tulleen si hubanne nama tokko gaa nama sammuun sirriin jirre kophaa fiidhaa gaa haga lubbuu ol baasuuti san malee immoo nama harkaan wal fuuneen beenu gartee nama if eeggachaa hojii jiraatu tokko ta'uudha maqaan irraa hubadheen. Nama kana immoo yoo gargaarsa nama if cina yaammate malee kophaa akka humaa godhuu hin dandeenye ifa gala. Kanuma adda baafachuu barbaadaniiti malee Abdurrahmaan ati si dabaluudhaaf miti galatoome ammallee jiraan dhabamini bira jiraa dhabate. Adam baga nagaan dhufe. Welcome Adam baga nagayaan dhufte Abu Asmaa baga nagayaan dhuftani akkasin nu hubadhaa jara keenya Yaasiin. Baga nagaan nu eegdanu bira jenga qali. Wanni hanga ammaatti dubbadde kun yoo nufi dogongora taate kana godhaan oofalcha. Dogongora miti uma gaafachuu qabdu gaafattee Yaasiin. Walumaa hubachiisu dhalamma bakka tanatti wanni isin gootan osoo inni kuma bayaan kun mee amantuma san irratti dhalatee guddatee ajannu yoo fedhe. Haala manni keessa jiru kana keessa yoo jiraate ilma namaa tokko ilma namaa katee wallaanuun barbaachisaa su'aaba qabdi. Amantii Islaamaatis nama fayyaa hin qabne yoo namichi fayyaa dhabe. Amantiyyuu mitiyuu Oromoo mitiyuu Harargee mitiyuu hundi bira tana. Bakka tana bakka tana bira deebina. Bakki ammoo reefu kaaftan bakka gartee yoo gargaarsa isaa waan biraa godhuu taate sun baaba biraati. Wanni Hamzaan faan dubbatan asitti wallaansaa. Hamzaan namicha kana ija isaa gullaaluu dhiyoo tana nama hadhooytuu irra dabarte fakkaatti. Wallaansa fedhaa. Akka inni wallaansa fedhu namuu nuu beeka. Akkamiin beekanii beektaa? Hogguma tiiktook irra hogguu taa'u sagalee inni dubbatu sana ollaan rafuu hin danda'u sagalee isaa. Namuu dhageeffannaa misa namuu hogguu akkasitti inni haasa'u namni kun akkuma jiraa san namni beekuu qabdan. Ammoo deddeebitee namni jee taraa dhiyoo ni deddeebitee namni jiru kun taraa dhiyootis taraa fedhees inni kun gaafas dhukkubee akkas ta'uu danda'a. Ammas dhukkubuu danda'a. Dhukkuba waan taatiif jechuun inni kun. Tooftaa jennee amma reefu yaasiiwwan gaafatee jira. Akkamitti adda beekaa muuziqaa fi waan kana fa'aa kana.
fayyaan tun isteejuma adda addaa qabdi isteejii adda addaa qabdi maraatii yoo taates maraataan gartee kan ilmaan isaa beeknee jira kan ilmaan isaa beekuu jira kan ifuun beeknee jira dhukkubni akkanaa istiresa baananii dhukkuba adda addaa jira addunyaa amma jiru tana keessatti amma sooshaal miidiyaan kun dhukkubuu isaatii fi akkana ta'uu isaa daran bira dabarree yoo ammaas deebinee reaakshinii akkanaa kana kan nu taate jechuudha maallaqaaf akkana jennu taate fayyuma isaa tan irratti illee gana dhiibbaa biraa dhufa akkuma hawaasaattu immoo nuti akka hawaasaatti wanni akkanaa tun sooshaal miidiyaan dhiibbaa hedduu akka qabu beekuu qabna namni kommentii seera godhu kun waan hin taane seera godhan kana akka namni kun gartee dhiibbamaa deemus namni beekuu qaba namni takka uummata duratti ol bahee ganaa yoo eegame if eege malee karaa hundaayyuu if eege malee rakkoodha jechuudha. Kanaaf itti asirratti wanti dubbatan absuudhaan faan ammanni qotee aaree kutee wanni takka wanni hamtuun dubbatan hin jirtu. Gaafatanii namoota bira jirus gaafatanii namicha kana maalleen guddaa biraatti dubbatan hin jiru wallaansa isaa ja'anii wallaansaaf ammoo akka maatii biraan akka wallaanamu dubbatan si ifaanis hedduu galatoomaa wanni takka hamtuun as keessatti dubbatan hin jirtu. Yaasiin waan ifa siin ta'in gaafattee ifa sii baasanii tungartee waan irra wal morma hin qabdu. Anyways abbaa fadhiisoo taate. Hedduu galatoomaa. Aadam kee bara yaanni kee yaada sirriiti hundinuu waanuma sirrii haasoo jira garuu dhaloota kana laala amma fakkeenyaaf koomantii ilaallee haasoo hin qabnu gizee haasoo waan sammuu teenya bilisa godhuu qabnu akkasuma akkasumas amma warri koomantii dhaama fakkeenyaaf yaasiin gargaarsa fadhaa maarree noo yaan takka Oromoo gargaarsa kadhadheetis hin beeku haa ta'u garuu wanni nuti haasoo qabnu waan koomantii ilaallee yookaan nama koomantii jalatti namni akka naan jaamaarree minaamin osoo hin taane sigalee waan boru dhaloonni waan irraa baratu micaan kee waan irraa baratu akkasumatti illee micaan hamzaa waa baratu dhaloonni lafarraa ka'u jenereeshinii dhufu waa baratu sana haasoo qabna gizee haasoo sammuu keenya bilisa goone sigalee obboleessa keenya gargaaruun yookaan immoo fayyifachuun dhugaadha isa sappoorti godhuun dirqama maaliif nama islaamaati san gubbaarraa namummaa uumaaniiti namummatti amannaa jechuudha haa ta'u garuu wani na sinjau jiru bar maal ne ta wallahi sinjau jirar namatu jau jira guyyaa kana abalu sakanati kristana khara kristana hude islamatis debe wa arkate jira nutis yoni fekastane bar odu bar numa dageenya mire kha sanifu dalota kanar waan kana dandamachiisu qabna sigale wanni ku media ra dubbate media rati dubbachu qabna yennetu haasoo jira male waan biraati miti male maammoo bayanee hojii walitti wantoota aara qabaadhee yookaan kaan ammoo kana osoo hin ta'in dhaloota dandamachiifnudha. Akkasuma akkasumas sigalee malee inni wallaaniniin jechuutti hin jiru. Sigalee kan biraa maasii namni kun gisee xiqqoo dhukkube amma baraan yoon ifin dhukkubsadde hamzaa dura kana rakkabu faamilee kiyya. Faamiliin kiyya eegana daddabdee bakka wallaansa sappoortii na godhuu daddabdee hamza dhufan. Qubni qubatti aanaa jechuudha. Saniifuu